Mikiyo takatan harka kayana walen ka wala gashin wala harka wala gagale. Sigale harka kaya yo tikate kabri nama oromo da nano san kabri nama dibbashani ni geisi kabri nama dibbashani ana ko te daga gudda onda sirra basete ana wala turechu. Akan dubbi ana fi Arafat famous adun de kitur Arafat na bikibrat tafakamteti malla kan amni rabu sudah bame kin dufti Arafat nu echu Arafat amma ta Dubai yirtun akit tunu dufti biyotun Arafat mani jolle narsi chibabtun Cafakama turti galgala rawlen tu mamti kit ani dallalota kananiin beeka isa amashaa warra calanko namni inni reefu nama jeessa jeenu himuutee mucaa warra gaara mul'ataati amashaa majjeessee dhugaadha amashaa miitu ajjeessisan amashaa warra calankootiitu ajjeesse dhageessanii Khairu Muhammad Usman Mukhtar Fosto yookaan Mukhtar Baabbilee amashaa isaan sadeen kun fu'aa wakii dabalatee yakkamtoota harka dhiigaatii warra harka xuriidhaatii warra shamarran Oromoodhaa gudeeduudhaa fi gartee caccabsuudhaan wanni ta'ee Yamanitti nu biratti as baaniiti nu biratti wallaalamaadhaa turan ijoolleen tun jechuudha ijoolleen achitti isaan biran miidhamte tanaafiin paaswoordii isaaniitiin beeka. Wanta kana sirra ragaa siibaa galatoon oguta kam ndi keessa membari godha teessanii nama dhageeffatinaati membari godha ani mootummaa miti miskiina baqataas ta'e isin jecha kattas ta'a malee wayi rakkum ta dura okay dabale ani elal raga biranda inu ani mana khairutin indu fi an gize don turki tan indu fi achi indu video tan amat ko dure chu ani Khalid ini atumanu mo Oromo te kiya nabira turte halo salan isebran unde biranda khema ga hindu to sibo de simbu sabalage yo nam san taw batti gabbu oxygen kagayfa yo ade baka batti ade banta iwan siga bande debsi yo ka gabbu khema ga hindu batti de okay akasi balage thank you Kenya fi oh engun naguti ya tawu hafsa Khalid galgala rawlen to gala sirbi qawan kan miji yo katayna kitar miji yo katayna kitar ka yana walen ka banu kitti tumam te jole lam mujan ka khairu yo ka khairu ti miti gare mafia jira miji yo nasirat min daltuni khairun duga nama dira nama garte duga dubbatu heddu nama garte jolelle akitti sharalle to cheka jolelle kamar rali kadam to heddu rukaballe ni gargar te to menni leadership ira gudda da cheketni hoggona nanu sai sabif tun taltiyan sigare akitti miji yo da katol lagatan akitti jollen to ko dulama mujan ko fanar ka diga dela mujan asire jiru ku shapi do isani gara kana kesto man jolle ala ana ka bikasan to hajirtu adunya tan ana mama gafa makhina nama deeti na chiru fe chu na san bir gaddu fe zon nama makhina de ba gaddu tin san bir du fe sababana bijitan du feu sababana ne kasitti anu chitti gizi an du faru makhana ilma ala sal yeten ratu dalu berbade boda pa malaka sini sana man sini busa hafurna timbasna getin zamusan kaisa malaka de versef kuma kan afurta mi oy kuma afurtam de versef sigale miji beekani nama soda do nagarratti abba fede wanjira tittima amum kana sirra kana fi soyeli mujan jamu khagara mulata burqa tirtirazan wan dala Oromo tan halkan gutu dala Oromo tan gadu kisabulan halkan gutu ke fakabulan miji yo takatan harka kayana walen ka wala gashin wala harka wala gagale sigale harka kaya yo tikate kabri nama Oromo da nano san kabri nama dibbashani ni geisi kabri nama dibbashani ana ko te daga gudda onda sirra basete ana wala turechu ittikite khairu nabi kasiriti sanifi wani khairu nama tasadiye ga amma dalalumma kasirina khiba dalalumma namna anno sani inni leadership gudda isaf iftun taltiyan to rar gesan ammo de ko ni manni sa iftuarun amma inni alal nama biki yon sirriyat mi yon refu batsan sirriyat nama bi kabirad da be mana khairu san fidan Allah ya taka Allah ya kaisana makan godo to ko ka mas godo gamas nama geisani nama kan tibara isan alantun alatan jolen ko dula mu jana masirata kun wallahi kita surana makana kafada mucan kun arkadiga mucan arkadiga jole intala hada kana wote yani kushafi no isani harkana sura sana ka sokota nalagai lakin akas miji yo tumani miji yo ule lafisani ule tumani gize khairu kumbirin gize khairu kundu fe nama tuma ida ban gize khairu na chokote ittika disan jechu harka la bakab sey muti gare do timja ko ni musa ko bala go bejira kho khayma la giti shamaran gude dibenu bala ge halkan gutu shamaran kana gude da bulan jechu yolle tergali yolle duide sakrante farjo bidatte halkan gutu shamaran qaama sala bir khutani qaama garte rabbina haram gode gude dan jechu mana khairu saniti akitti enyu yolle rukaba inni bide mucha warra burka tirtira soyili yani fan mucha fadi dikisa mucha namma si gabu khum fan
miti yoo takka abbaasii hagammaa warri isaanii beektan harka kiyyaanaa waalee qaban achitti mucaan kaayiruun kun hundi uffata nuuf bitee guuzoo ollee shamarran achitti dhumaa jirti yoo xiqqaate yoo danda'ame. Haala gasfarnaa dhaabee okutak asuma dhaabee. Nama kuma jaha fi dhibba jaha jira dhibba afurii jira reefu immoo toora nama kuma shaniitii fi waatu jira. Gaafa takkaan kaayiruu gaafadhe yoo hundi keessa sirrii dhageessan. Anama Khaalid bakka inni jiru hin beeku bakka inni dhufeen hin beeku waan ammaa asii kana hunda akka inni haasawus quban qabu. Waan yarree bujee kaayiruu gaafadhe dhageessan ta kaayiruu naa deebisallee dhageessan irraan isin deebi'a. Nama harka keetiin ajjeefte qabda abadan jee. Ati liidarshiippii taatee miseensonni kan kee nama ajjeessanoo qaba abadan jee. Ati miseensa taatee liidarshiippiin kee nama ajjeessee qaba ganaan abadan naan jee. Duuti amma Khaalidimaa jiru tun ta kaayiruu mataa isaatii uffata bitee fide tun hejirti moo jirtu kaayiruu maal jaa ni dhageeffanna dubbii dhugaa qaamaan nama dhugaa. Dhiirri tokko ni tokko goraasi hiballee isaa waraanni kan kee miseensi kan kee ajaja keetii fi quba qabaannaa keetiin malee waa godhuu danda'a. Eega badiin sun badde immoo infoormeeshinii suma ga'a badan. Yoo dhiira taate immoo dogoggora ni fudhatta malee hin waakkattu. Ati waakkatullee kunoo warra kana dhugaa himuus si duubaan dhibbi takka oliyyaa. Khayru ati reefu keemaa keenya keessa namni du'e hin jiru. Miseensi qeellee nam tokkollee ajjeesee qabu nan gatti. Ammallee miseensi kiyya namni nama ajjeesee hin jiru boo. Okay, Khaalidaa sokumaan soba. Khayru wallahi mata satu wallahi khayru ati bishaan nuuf iddeen nu nagala toofate khayru mata satu nama jabaa mujaa jabaa jenna kabaju ture yoo takka khafana nuuf iddee dhagaa gurree wallahi kitawwal yoo wallahi khayru eenyu geesse mujoosan himi Rabbi ajjeese yoo ta'e malee hankaa nama Rabbi ajjeese hangaan anachi jiru namni mooraa kiyya iddoo hin jiru Hamma inni jokuun mooraa hin muti kan maqaan isin jau haati huccuu du'aa bittee bitte kun khayru Yo arra sobdes, yo arra nama galaabates. Wallahi ati islama ilma arsiti rabbi galamba. Ogutak stop. Dhabi. Amma dhageessanii khayru waan jeen suuraa ammaan talaatan amma gat posti si godhanii jeellaan. Mee dhaggeeffadhaa waan takka. Inni lammeessa. Mucaa kana wajji jiranii beekadhaa. Aboo dhaggeeffadhaa ogutak. Warri suuraa muka sanii qaabtan na ergaa waan tana. Yes, rabbi alabaa seen maa'u. Gobas. Mee ogutak khayru. Aboo arroofaniin jeebar. Khayru mut godhadho laala ani waan takka taniin isinitti himu as jalattiin koomentii addaa takka arku jira. Koomentii addaa takka taniin arkuudha jiru keessaa maqaa kanaan intala Harargee maarree godhe intala maalii maarree godhe jechaadha. Khayruun shamarran isa bira dhumte irra hedduun shamarran si koomandooti. Dhaggeeffadhaa isiniif hima. Yaa warra dubbii asiin dib godhe laala maduruu as jalatti intala Harargee. Obsa mee pilis hoggaa rabbii si uuma sudaan duuti waa'ee koomentii tana keessaa yeroo hedduu asi buutaa tina asiin jeebee tana keessaa ati haasuma dhaggeeffadhaa khayruun akkaataa inni tilmaan namaa fixu jiruun isinii himaa dhaggeeffadhaa. Khayruun akka dhalaan hoggaa qadabaadhaan ibidda shiishaarra kaatti tukkamin shiishaarra kaatti akkasitti inni qadabaadhaan ilmaan namaa fixuudha jira. Maaliif dubbiin isaa attoota lameen gartee yeroo seenanii jimaa guuranii tokko mataa gubbaa taa'e tokko ceekuu gubbaa taa'e tokko gartee akkasitti dhaqee guuree hogguu kakadhaa jaaniin anis harkaan hin tuuyne anis ooyiruu san miilaan ol hin seennee jawusan haala sanitti ilmaan namaa ficcisiisuudha jira. Abool deebisi kaanyaaroo. Nyaara waan abbu sengaltindis koti biraa soo ketuuf. Ayyee haala saniini jechuudha. Aboo dallaala Hussein diga. Ilmaan namaa inni dallaala miti. Haala saniini ilmaan namaa galaafachuudha jiranii. Dallaala Hussein si boola saanot jiraati. Singal chumuuti qabadhu gurbaan asoo jira khayru. Muut qabadhu laal. Akkasiin jee inni amata sadii je dubbii duraa san jala naa deema. Anamma iddoo tanatti bilbiluudhaaf achiniin kute joollee gadaan isatti erkee isaa fi gadaan faana siinas deebisan. Yaman jirti masaa fi abdii bira jirti miciyyoon jechuudha. As jala jirti ni dhageessi ol baatii ni dubbatti miciyyoonis jechuudha. Ammoo amma san hunda nan barbaachisu maaliif jennaan Khaaliduu dhufee jechuudha. Ana akkumaan reefuun tana isiniin jetti Khayruu Mahammad Usman yoo xiqqaate lubbuu nama 40 nama 50tiitu isaan irra jira yoo xiqqaate yoo gabbuufne jechuudha yoo gartee hin ajjeefne jenne dallaa laal joolleen ammaan tana mucaan ammaan tana reefu tana chitti ol beekun Khayruu tara dubbannaaf. Obsaan agaas waan hin godhu jira asumatti follow mataa kana duratti.
Godi asirraa hin dhaabbadhaa godhiiti akka yakkamaa taate qofa beekuu dha. Inuun laphayin maaliin godhuu deema? Khayruun reefuu Itoophiyaan jira jaartii tiyya malee nam tokko na bira hin jiru jedhe. Uummanni guutuun gurraan dhagaa tokko na qabaddaa. Mucaa ani ilma isaati jee ol seene ilma kiyya jee amane tokko. Mucaan sun viidiyoo gaafa nan bansiisee suuraa isaa naa kaasaa jedhu rabbiin hoggaa haqa baasuu barbaade. Waan muutii irra jiru ibseeti. Mucuma amma viidiyoo bahee ani gabbuuse kanaan suuraa tana poostis godhuu taa'anii jeen. Laala rabbiin hoggaa haqarraa kan rabane akkatti rabbi haqa baasu. Qabaddaa asirratti. Bu'aa roobsanii jeeti jallina naa zayini. Roobsan akkeessi jiraati roobsan maqaa keessi yaame. Rabbi sodaadhu. Laa. Mbaala goomin asuma dhaabbadhu. Oromoo dhageeffadhaa. Tokko ragaa asumatti hawaasaatiif irra bahee jira qabanne roobsan as keessi jira anaan jee haa jiru. Roobsan maqaa roobsan jiru si yaame. Osuma nuti haasa'u jirru sagalee kana gattu isa dubaadee geenye malee. Dhugaa duraanuu cubbuun dubbattu jaarsan. Qoy lakki habiibii kiyya qoy malaamaltummaa kana hin girtu obsi. Waan takka roobsan waan sadii garuun qabu roobsan nama harka dhiigaati miti dallaalaa miti dalagaa taa'aadha maxaa mata dalagaa. Anillee waggaa takka dura gara masaan dhufee jechuun waan argeerraa xiqqoo. Okay ni himta atis kan kee ni himta. Ammoo dubbiin Oromoon guutuun dhageessu tarabbi ammaa asitti haqa baase akka inni roobsan maqaa yaamee viidiyoo si lakkisan hin jiiniin viidiyoo ammaa tana keessa lakkisuu ta'an eenyuun jee mucaa reefu viidiyoo bannee gabbu hin jee allaqe kan asirra irra qaban lammaffaa irratti. Hoosha kiyya keessatti, heemaa kiyya keessatti, anaanis, miseensa kiyyaanis namnummaan du'e tokko hin jiru jettee kakattereef. Khaalid garuu nama mana keetti du'e waraanni kee jeesse harka isaatiin awwaale awwaalcha nama saniitiif kaati uffata ittiin awwaalan bitte si fuuldura taa'ee sitti himu jira. Ati kanallee ni waakkatti. Walumaa galatti harka keetiin nama jeefte waraanni kee nama jeesse qaamota rukkaaba kee tahanii achi keessatti du'anii fi atitti awwaalaman hunda itti gaafatamaan si nama jeeftee jirta. Roobsan waan beektu aqrabi guutuu. Dallaan Oromoo guutuu achii kaafnaati. Bakka tani ni kaafnaati. Daran waa'ee dallaala qaasuraa amanechaa jiru. Dhageeffadhu. Dallaalota guutuu achii ni galchinaati. Itti gaafatamaa ni taatanii booda Oromoo. Itti gaafatamaa asirra keenya laal isin maallaqa keessaniif biizinasa keessaniif malee Oromummaaf qabsoo yoo barbaadan Wallagga deema, Arsii deema, Boorana deema, qabsoon Somaaliyaa keessa hin jirtu. Somaaliyaan isin Oromoo irraa eegan hin jirtu Somaaliyaa wanta keessa. Maallaqa keessa nama jirtan. Deemi Wallagga dhaqii du'i Oromoodhaaf yoo sabboona taate. Obboleessa Abiy. Maasha Allah yoo nuti achi kaan uummata saniif masulmaa malee asuu itti yeroo maallaqa itti fachiirta bara. Sababa fachiirta si fakkaate. Eega. Kuti bira. La sababa fachiin jirtu. Muuta naa wadi jawaala kee roobsan irraa eegalee dhageeffadha. Roobsan akka nama isa kana beekuutti akka nama rukkaaba isaa keessaan dabreetti waan achi jiru haqa rabbisan duuftee isaa nutti hima. Ani rukkaaba isaa isaanillee hin dabarre isarraanillee hin dhufne ani karaa kana hedduullee deddeebi'ee garuu aga deddeebuutan tanumaan dallaalaan dhufe tamamma dhufe tana waggaa tokkoo fi ji'a lama sadii akkasumatti fakkaata. Wallahi waan dhagayeerraa waan gurra kiyyaan dhagaye halkan gisee achi iyyan ijoollee isiisaniin dhagaa beekta halkan. Keemaa isaa keessaa moo? Ani keemaa isaa ta'uu baatu hin beeku garuu gisee nama gaafadhu ta'ee nuti rukkaaba Khayruuti jedhanii beekta baay'inaan ammallee isa bira namni dhufu. Namni akka dallaala naannoo san jirutti bira dhufu baay'inaan rukkaaba Khayruuti. Ayya. Abbaati warra ganda kennaati. Isaa kana haa ta'uu abaatu. Gandummaa isaan jirru Khayruu jawaala kee muutu naa godhe yoo muutiin goone keemaa dhaqee dubira tumi gadiin si buusaa si boota. Ayya tokko foloo godha jeen kaayye. Ani Khayruu nama dha'u Khayruu achitti dhugaan dubbadhaa ijatti yaanillee nagarre. Ayya. Garuu ijoolleen achitti namatti qubattu akka ati makiinaan kararraa gad dhufte irraa bakka irraa si fudhatamtu jira gaaddisa jala teette. Namuutu ijoollee ofiin guurata. Dakarraa maqaa isaatiin dhufee miire inni fudhatan. Ijoollee xixiqqoo akkasii gadhiisanii akka dagaddaa kana si qubattu. Bakka si dhooytu laallattu. Beeyansi isaa ganama yoo dhufte haga galgalaa qofa akkasii yoobsan. Ani waan achitti arge garuu ani qabriidhaan sanillee gaggaafadhe gisee kama Oromootiin uummata osoo tum ajjeesedhanii mucaa baalee kaachit du'e tokkollee isaanumatu ajjeese ufumaaf deebi'anii ammoo dallaallummaan baalee kaachi jiru gumaa nyaate warri hin dhageenye
waa'ee mucaa sanillee osoo nu baastanii jarummaa